Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Ameen. Sinkisaara ji'a fulbaanaa, fulbaana 21. Fulbaanni 21 guyyaa yaadannoo ayyaana giftii keenyaa deessuu Waaqayyoo qulqulleettii Dubree Maariyaamiiti. Hundumti keenya ijoolleen Addaam yaadannoo ayyaana isheetii hamma dhuma biyya lafaatti ji'uma ji'aan gochuu qabna. Mucaan Waaqayyoo isheerraa nama ta'uu isaatiin harka seexanaarraa karaa isheetiin fayyinni nuuf ta'eera'oo. Isheen yeroo hundumaas nuuf kadhatti hoo. Kan nama fayyistu ishee haadha isaa kan nuuf kenne Waaqayyoof galanni haa ta'u. Sugni ishee nu wajjin haa ta'u bara baraan. Ameen. Guyyuma kana qulqulluun Qoophiriyaanosii fi Dubree Yoostiinaan wareegamummaadhaan boqotan. Qulqulluun Qoophiriyaanos kun duraan gantuu fi nama dabaa ture. Hoogganaa warra muranii yookiin falfalanii ture. Hojii falfala isaa kanaan boonuu isaarraa kan ka'e namoonni falfalaan isa caalan yoo jiraate ilaalee irraa barachuuf yoo hin jirre ta'e garuu warra jiranitti of jajuun gara biyya Ansookiyaa deeme. Qoophiriyaanos magaalaa Ansookiyaa yommuu ga'utti oduun isaa ni dhaga'ame. Magaalaa Ansookiyaa keessa ga'eessi warra gurguddoota biyya sanaa irraa dhalate tokko ture. Innis dubra bareedduu tokko hawwe. Yommuu isheen mara kiristaanaa deemtu argee jaalala isheetiin onnee isaa akka ibiddaatti boba'e. Qarshii kenneefis sodaachisees falfalaanis homaa ishee argachuu hin dandeenye. Homaas hin taaneefi. Yommuu odeeffannoo waa'ee Qoophiriyaanosiin dhaga'uttis inni falfaltoota hundumaayyuu akka caalu dubbatanii fi waan tureef ga'eessi kunis Dubree Yoosteenaa hawwee homaa argachuu akka dadhabe hundumaa waan garaa isaa itti hime. Qoophiriyaanosis ani yaada garaa keessiifan raawwadhaatii hin gaddiin jedheen. Kana booda Yoosteenaa gara isaatti akka fidanii fi falfalaa isaatiin raayyaa jinnootaa gara isheetti erge. Raayyaan jinnootaa sunis ishee bira yommuu ga'anitti ishee fudhachuu hin dandeenye. Kadhannaa isheerraa kan ka'e ni gubatu turan. Haaluma wal fakkaatuun si'a baay'ee gara isheetti erge. Isaan garuu gara isaatti ishee fiduu hin dandeenye. Qoophiriyaanosis raayyaa jinnootaa hundumaa waamee Durbee Yoosteenaa naaf hin fiddan taanaan ani isinirraa adda ba'een kiristaana ta'a jedheen. Kana boodas hangafti seexanootaa tokko isa gowwoomsuu barbaadee seexana tokko Yoosteenaa fakkeessee akka inni Qoophiriyaanositti mul'atu godhe. Seexanni sunis akkuma hangafni isaanii sun ajajetti akkas gochuuf qophaa'e. Amma akka Yoosteenaan dhuftee Qoophiriyaanositti hime. Innis dhuguma itti fakkaatee baay'ee gammade. Simachuufis ka'e. Hafuurichi ishee fakkaatee dhufe yeroo argettis yaa giftii dubartootaa ati dhufuun kee gaarii ta'ee jedhe. Maqaa ishee kan yeroo inni waamettis seexanni ishee fakkaatee dhufe kun aara ta'ee faffaca'e. Yeroo kanatti Qoophiriyaanos hafuurri gowwoomsaa kan itti hime waan gatii hin qabne ta'uu hubatees garaa isaatti akkas jedhe. Bakka maqaan ishee waamanitti iyyuu akka aaraatti kan faca'an yoo ta'e akkamittiin fuuldura ishee dhaabbatanii ishee sossobuu danda'u ree? Battaluma sanatti kitaaba falfalaa isaas ni gube. Kana booda gara hangafa Phaaphaasii Ansookiyaa deemee cuuphaa kiristaanummaa cuuphame. Uffata manoksummaas ni uffate. Guyyaa muraasa booda daaqonummaan muudame. Dabalees lubummaatti muude. Hojii gaarummaa baay'ee fi tajaajila mana kiristaanaatti yeroo guddatetti kibba biyyattii kan taate Qirxaaginaa bakka jedhamtutti episkooposii ta'e. Yeroo sanatti qulqulleettii Yoosteenaa fudhatee dubartoota kawaala keessa jiraniif haadha amantii taasise. Yeroo Qirxaaginaa keessatti walga'iin tokkummaa qulqullootaa taasifametti innis miseensota walga'ii sanaa keessaa tokko ta'e. Ji'oota baay'ee booda mootiin gantichi Daakiyoos waa'ee isaanii dhaga'ee gara ofiitti isaan waamee abbaa ulfinaa kan ta'e Kiristoosiin gananii akka waaqolii tolfamaa isaatiif sagadan ajaje. Yeroo ajaja isaa dhaga'uu didanittis gidiraa hedduu gidirsan. Gidiraa hedduu erga isaan gidirsee boodas mataa qulqulluu Qoophiriyaanosii fi mataa qulqulleettii Yoosteenaa mataa dhiirota sadii irraa mursise.
gonfoo wareegamummaa mootummaa ishee samiis ni gonfatanii. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nunis kadhannaa isaatiin nu haa fayyisu. Sugni isaanis nurra haa bulu bara baraan. Ameen. Guyyumti kun guyyaa yaadannoo boqochuu gargaarota 72 keessaa isa tokko kan ta'e duuka bu'aan Xibaariyoosidha. Sugni isaa nurra haa bulu bara baraan. Ameen. Guyyuma kana walga'iin warra amantaan isaanii qajeeltuu taate hayyoota 318 magaalaa Niiqiyaatti gaggeeffame. Guutummaa seenaa isaanii sadaasa 10 irratti barreessineerra. Sugni isaanii nurraa buluu bara baraan. Ameen. Abbaa keenya samiirra kan jiraattu maqaan kee haa galatamu. Mootummaan kee haa dhufu. Jaalalli kee samiirra akkuma ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u. Soora keenya har'aaf ga'u nuuf kenni. Yakka keenyaas nuuf dhiisi. Nutis kan nu yakkaniif akkuma dhiisnu qorumsaatti nu galchi. Hamaarraa nu oolchi malee. Mootummaan kan keetiyoo. Humnis galannis bara baraan. Ameen. Yaa giftii keenya dubaroo Maariyaam. Nagaa ergamaa Gabriel qulqulluutiin nagaa siin jenna. Yaada keetiin dubaroodha. Foon keetiinis dubaroodha. Yaa haadha Waaqayyoo siif galanni haa ta'u. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha. Firiin gadameessa keetiis kan eebbifamedha. Kennaan kan guutamte gammadi. Waaqayyoon si wajjin jira oo. Jaallatamaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa araaraa fi dhiifama nuuf kadhadhu. Cubbuu keenyas akka nu dhiisuuf hanga bara baraatti. Ameen. Galanni haa ta'u Abbaaf Ilmaaf Hafuura Qulqulluu bara baraan. Ameen.